kanarraja ko erga ukin ako damse amma kana mammo aksisa raji barakana yo jama bolla kessa tesse bolla kotti dalam pashe ilmor shirani karaf kalbi ki ya khatani akan sirraji tu fi adani algoden an sirraji ta algoden an sirraji ta sifuden ichi polita sifuden kulli solita sifuden dadar polita sifuden shalla polita sifuden shukut sifuden sabatalita sifuden awadalita shirani isalo do orsisani akka sirraji tu fi adani algoden an sirraji to sifuden ajje kolita sifuden sarbo kolita demora konsilita sifuden amberita sifuden mancharalita sifuden shashe kolita sifuden udar kolita sifuden bambich kolita sifuden nanjo kolita sifuden mayalita barakana ya jama bolla kessa tesse bolla kotti dalam pashe ilmor shirani karaf kalbi ki ya khatani akan sirraji tu fi adani algoden an sirraji to sifuden metta kolita sifuden kurro kolita sifuden wali solita sifuden inir kolita sifuden robe kolita sifuden man kolita sifuden sulul kolita shirani isado do orsisani akka sirraji tu fi adani algoden an sirraji to sifuden do lalita sifuden beki kolita sifuden jaddu kolita sifuden maki kolita sifuden gade salita
Hello, kam jirtan ilmaan Oromoo nagaya fayyaada kam jirtan nagaya qabdanii fayyumaami maal jireenyi qabnaa miti intu jiruullee hin jirru ummanni keenya ummanni Oromoodha warri akka diaspora gartee dalagaarra jira haa dalagu dalagaasaa gartee si warri biyya keessa jiran internet isin jalaa cufuuf deeman internet irratti irra walaasa'uu jiran dhageessanii jirtan internet ijoolleen qeeroodha akka itti fayyadamtanitti fayyadama internet keessan akka duruus gootan sanitti garuu ummanni keenya walii galatti ilmaan Oromoodha namni taatan nuti irra khasaaraa guddaa keessa jirra. Khasaaraa nuti akka Oromootti khasaaraa guddaa keessa jirra. Ilmaan Oromoo cufti keenya beekee wal cinaa dhaabbachuun dirqama keenya. Nuti irra faffaca'uun keenya gartee khasaaraa guddaa kafalchiisu jira. Irra hayyoonni keenya kun gartee badii qabaataniitiin Oromoo ni beektanii. Badii qabaataniitiin makarra mana hidhaa san keessa tortoru jiran. Ni beektan jara Amaaraa warra hidhamee jiru meeqaantame irra isaan gartee funyaan irra gisee dhaabbatan hidhaarraa meeqaantame bee jira Oromoo waliin beeynaa cufti keenya miidiyaa kana gubbaarra jira. Nuti faffaca'uun keenya gartee divide rule taaneetti gartee kaan gamana dhaabbate kaan gamas dhaabbate arra hayyuun keenya beekaan keenya gartee warri gartee maftii ilma namaatiif kan dhaabbate arra mana hidhaa keessa tortoru jira. Sun dikmatii teenya dhabbisa keenya irraa. Sila gartee irraa nuti yuunitiin teenya akka duraanii sani jabaatee jiraatee irraa ilmee baan fadhee takka kanatti foggoruu taayee dandaannaa warra nuti sagalee taa'aniif irra hidhaarraa isa baafne qeeroo isa baasee hidhaarraa sanarran foggoruu warraan tana taayee dandaannaa bikan irra dhaabbatee afaan banuuf Oromoo abiyyi arraba saalamadaati taayee dandaannaadha isinii galuu qabdi Oromoo namni ammaanii dhumnee dhabamna. Amma agaroo amma bilisoomneeti uummata Oromoolee kabiraallee gartee bilisa baasuu qabna Oromoo. Qurxii keessa muradhaa namayyuu dhalangana dhiiran jenne gartee namuu qurxii teenya murannee gartee hawaasa keenya kana gartee nama hidhaa jiru kana gartee hayyoota keenya kana beekaa keenya kana warri hidhaarraa baasu uummata Oromoo ta'an ammaa Noovembariin iyyee dabarsee jira. Noovembariin dubbadde uummanni Oromoo waliin dhaabbatee hayyoo warri hidhaarraa baasu uummata Oromoo malee namni biraa tokko namni sii baasu hin jiru. Maaliif dandeettii teetii rarraati? Humna qabda Oromoo dandeettii qabda. Beekumsa qabda ummata hundumoomina qabda wanni si dhorkaan jirtu garuu ammoo nuti tu gartee divide wal godhee gartee kana gidduutti isaan gartee seenanii gidduun nu walallaaqu jiranii garuu Oromoo wal cinaa dhaabbachuu qabne guraa eega Juwaar du'e eega Baqqalee Garbaa eega du'e eega gartee cufti isaanii eega du'an dubbachuun katabuun bu'aa nuufi qabdu Oromoo. Oso jarri kun gartee dhukkuba keessa seen oso gartee jarri kun gartee waan takkan taane Oromoo gizeelatti dhaabbattuuf gizeetti onnattee gartee maaliif mana hidhaa san gubbatti sin irra shanne Oromoo addunyaan guutuun itti ishee deebistee jirti amma addunyaan guutuun dhageeffachuu jirti biyya san waan namtichi kun itti jiruun Oromoo isin irra shanane Ewlaa san duratti sin irra shananii dhaabbadhaa gartee cinaan keessa viidiyoo waraabaa dhaabbadhaati gartee uummata san gartee sagalee taaf rabbisutaadha yaa Oromoo biyya keessa jirtan haa isin irra shananii addunyaan isin agartu. Isir rashanulle hindandani me Oromoo gabbaa bikka sanatti bikka takkatti toodamaadha mana hidhaa san dura dhaabbadhaa me Oromoo kasir rashanan laala abbata kasir rashanu hindandani addunyaan guutuun itti isheen isaanii kiftuun isaanirra gaddeebee jira Oromoo ni beeytan ni dhageessan waan amma gartee Juwaarii fi gartee Baqqalee fi Garbaa fi kana gartee ilaa malee qonqonyaatiin addunyaan dhageeyaa jirti Oromoo akka isaan kanaaf sagalee ta'uu barbaadan Oromoo cufti keenya waliin kaanii dhaabbachuu qabna yoo waliin kaanii dhaabbanne malee bu'aan takka illee hin jirtu. Diaspora nuti akka diaspora ni dalagaa teenya garuu isin warri biyya keessa jiru isin warri gartee waan kana waliin dhaabbanne waa godhuu danda'u isin nuti diaspora nurra dhiisa waan diaspora nurra dhiisa garuu ta biyya keessa jirtu gartee isin kaa gabbaa sagalee taaf uummata kanaaf kaa bira dhaabbadhaaf dimsaachin yisammaa warra dimsaachin yisammaa je 2014-2016 keessa Juwaar Mahammad asii Washington DC dhaqee ilaachi dhaabbatee sagalee isin ta'uun turre. Gaafa gartee namni garagalee sin laaluun ture miidiyaa shifaa isinii kanneen isinii sagalee ta'uun turre arreessa jirtan isin dimsaachin yisammaa cufti keessanuu gartee nuti maallaqa cuf akka isinii buufnee gartee faamilii teessan cinatti isin gargaaru Juwaar Mahammadin nu goosisee bar arreessin eessa jirtan Juwaar gaafa akkasii sagalee isinii ta'e Kaamil Shamshuusii fi gartee Kaalit fi cufa isaaniitu gartee gaafa isin akkasii hidhamtanii boochan gartee shurraaba keessan uffannee nuti bar Waashingtan DC salaama salfii isinii ba'uu turree bar arreessa jirtan ilmaan Oromoodhaa gizee kana beelantuu jiran. Eessa jirtan akkami sagalee nu ta'uu dhabdan warra amantii ta'u warri ortodoksiidhaa mana lubummaadhaa gaafa gartee xilaanne sinirra roorrisuu ture gartee uummata keenya kabiraatillee gartee kan isin jala deemni gartee akka isin jala deemu akka isin cinaa dhaabbanu bar Juwaar Mahammadii isin godhee bar akka bar uummanni Islaamaa isin cinaa dhaabbatu bar akka gargaarsaan isin dhaabbatu kan isin godhee bar Juwaar Mahammadii bar arra Juwaar Mahammadii akkami sagalee ta'uu dhabdaniif Juwaar Mahammad Oromoo bichaaf sagalee ta'e Juwaar Mahammad Oromoo bichaaf hidhame Oromoo bichaaf sagalee TSB beer sabiina si jirtan arraatan cufa keessaniif isin iyyuu ture bar Oromoo bichaaf iyyuu ture bar Juwaar
bar ana kana taa'ee mucaan kun bar takkaa bara ka ummataatti bara kee hiriyaasaa takkaa hin jongoonee bar sagalee ummata oromootiif sagalee sabaa sablammootaatiif ta'uudhaaf ha dhukkubsatee mana himaa jiru ha kompiitaraan tilfoonaan dhaabbatee bar sagalee isinii tahaa jira yaa ummata warra galatan beeyne warra galatan beeyne yoo jaan mana ummata Itoophiyaa san ummata galata biis coofti isaanu galata biis sila galata biis taachuu baate arra mucaan kun nama hidhamu akkami beekaan hidhama hayyuun akkami hidhama beekaan akkami hidhama namni bar beekaa irraa fayyadamaa bar akkami beekaan hidhame akkami mana hidhaa keessa darbanii beekaan akkami hidhamu maa qabu bar namni yaadaani wal mommoo koree garte yaadaan garte yannis yaada isaa bilchaataa fidee kunis yaada isaa bilchaataa fidee wal dura dhaabbatee bitiidhaan magaalaa uummata irra kaayee garte uummatni paablikatti garte yoo irraa bitate haa bitatu yoo inni irraa bitachuu baate yaada isa caalumaan finne uleenii miti bar kan wanni bar nama bulchu ulee nama bulchu bar qawwee nama bulchu bar namni yaada bilchaataa nama bulchaa bar yaanni bilchaataa san isin haqateeti arra beekaa hiitan nama keessaafu ala baratee gartee beekumsa gayaa isinii qabu dandeettii gayaa isinii qabu ilma xiqqaadha bararra juwaar bararra Ameerikaa tana keessa bara kaffadhe jiraachuu dandeeya bara saba oromootiif jeebar biyya galee bara an ummata kiyyaa fi saba kiyyaan abdadha isiniin jeebar arra ummanni inni abdata saneesi jirtan arra isin mee ummanni inni abdata saneesi jirtan warra gartee gizee juwaar ol seeni gartee harkaan qabachuu dhiyeesitti bikka juwaar dhaabbachuu namatti hin dhiifne Of shirgeettanii warri dhaabbatanii warri gartee isaan beekumtii harkatan warri isaan dhageettii harkatan warri isaan gartee hiji miidiyaa kana gubbara shifaanii harkatan arreessa jirtan akkami sagalee ta'uu dhabdaniif where is the humanity ilmi namaa kun eenyummaan namaa kun akkami sirriitti dhageeffamin yoo politikaa gartee walii galuu yoo dadhabdan akkamitti eenyummaan namaa tun akkami isinii dhabde Jawaar Mohaammed bar mucaa isaa xiqqashaa bar guddifachuu wallaallee bara Ameerikaa tana keessatti jiruu bareedduu jiraachuu wallaallee bara Ameerikaa tana keessatti mana bareedaa keessa gar jiraatee barka fedhe jiraachuu danda'a bar waan politikaa Oromoo maqaa dha'ee deemeef bararraan tana Jawaar irra mana hidhaa keessatti gartee mana hidhaa keessatti isiniif sareetee hijiraa bar akkamiin raftanii kaatan Oromoo isin yaa Oromoo akkami kaatanii raftanii kaatan mee isaa isin irraa rafa mee jeyna kana za'a kammaa kana nirkannaa mee naa himaame mee nadii gammadaadhaa du'eetitti amata meeqa nurraa fudhate Oromoo mee nadii gammadaa du'ee amata meeqa nurraa fudhate beeka akkanaa kana gartee haala baratee gartee faayidaa uummata Oromootiif faayidaa sabaa sablammootaaf dhaabbata akkasaa kana nirkannaa mee akkamitti raftanii akkamitti hoostaniin mucaan kun barsilaa politikaa ta'e sangijaala deemuu baatee bar jiruu bareedduu Ameerikaa tana bar akka fadhinnaa isaatti qabrirjee jiraachuu danda'a bar sawwallaalee timti beek sabni kun akkamitti gartee beekumsaa qabuun dandeettii qabuun akkami gabrummaa jala jiraata jee birarraan tan saba kiyyaan abdadde uummata kiyyaan abdadde uummata Oromootiif rabbiin abdadde jee bar isin abdatee kutee rabbiin inni abdatee bar isinii fi rabbi abdatee bar arraan tan isin eessa jirtan Oromoo warra akkamiin raftee kaata warri beekumtii isaaf harkattan isaan harkattan warri gartee dhageettii isaan harkattan warri inni isinii booyuu ture dhaabbatee galgalaa ganama bar takkaa mana isaa galee rafnee bar naa Jawaar beekaa bar Jawaar takkaa rafnee bar ofisa OMN keessa bar baatii beeka galoo ture bar sagalee uummata Oromootiif ta'uudhaaf sabaa sablammootaaf sagalee ta'uudhaaf hamana isaatiin galee siree rarrafne gar bar haala rafuu ture bar Jawaar namni isan beeyne isaa himuu malee Jawaar bar rafuu ture bar taa'ee eenyu jecha wallaaleetti siree baree dura rafee gizee taa'ee mi harkate gartee gabbee dhufee sa'aalamee walii tuttuqee miidiyaadha gabbee dubbatee biraa deemuu wallaallee bar ofisa galee bar inni baatii meeqa Ninja dan jenne bar inni ulfadhe jenne bar sagalee bar nootaan qabu dandeettiin qabu kana uummata kanaaf sagalee taajeti ofisa galee baatii meeqa bar arra nama sanarra isin qalteettaniini nama sagalee isin ta'u ture gartee nama inni gartee voice for voiceless isin ta'ee isin dhaabbachuu ture arra kamiin raftanii kaatan isin guyyaan kun takka lakkaa'u kam isin bira lakkaa'u Oromoo guyyaan kun takka kam isin bira lakkaa'u arraan tan guyyaa kun takka beelaan qaxaa'u jechuun maal jechuudha namni soomana guyyaa tokko ooluu hin danda'u akkamitti isin garaan keessan isin rafee isin kaa warra isaan beekumtii harkattan arra bar takka maqaa keessan isin beeynaa bar arra waan taatan baga isin garree cufa keessanuu warra gartee miidiyaa kana gubbarratti gartee dafkaruti baafneen teessan achirra beekumtii harkattan arra xilaata keenya warra nuti taatan gartee warra nuti hidhaarraa isin baafne takkatti isin beeyna cufa keessanuu warra gartee keessaafuun dimtsaachin isammaa warra gartee shurraaba keessa dhufannee Washington DC isin dhaabannee harka kana hidhamnee gartee uummata dura kofnee gartee sagalee isin taanee barisin warra khaleetee sanii miidhamee jira maarre isaanii miidhamee jira jaarii nuti himanii nu boochisuu turan nuti quban qabnu waan isaan irra dubarran gartee wallaaltanii jirra isin moorra bilisummaa isin irraamtan harkatanii jirtanii kana gartee eenyurraan baatanii dhaasanirraa nuun baatanii bar cufti keessanuu warri gartee dimtsaachin sammaa keessaa fogaraa kiyya gubat dafkaan tibaas maallaqaan tibaas hin qabakaa maaliif shurraaba isaanii uffadheetiin isaaniif sagalee ta'uu bira kuteetiin faamilii isaanii irra gargaaruu turree bar
sagalee isaanii ta'uu bira hunneetti gartee maallaqaan gargaaru ture hawaasa isaanii irratti maallaqa gartee walii qabne gargaaru turre arra eessa jirtan irraan tan inni barka isinii iyyuu ture bar alaa ilaa waashitan isin ooli isin irraa kafalechi geesse isinin ooli irraa kafalee geesse achi isinitu gartee damoosa kafaltanii fi kajuwaar gartee sagalee isinii ta'uu ture arra gartee humaanitiin isa dhageeffamtee sagalee isinii ta'uu ture bar warra lubummaa gaafa gartee warri milliksa faariidhaa isinii roorrisan gaafa inni juwaar gartee akkasi gaachana isinii ta'e ummata islaamaa gartee kabiraatu akka isin jala deemu godhee akka nuti isin gargaaru ka godhe bar juwaar maammadii bar arra galanni isaa kana ta'e juwaar arra galanni isaa kana ta'e baqalee garbaa arra galanni isaa kana ta'e shamshaddiin xaa arra galanni isaa kana ta'e hamzaa booronaadha amata meeqa sagalee isaa fuula isaa dhooyfate sagalee teessan keessinii ta'uu ture irraa hamzaa booronaa kana ta'e ka sukkara qabu ka dhiiga danfaa qabu akkami garaan keessan isin rafa nama gartee gaafa san hidhaa isin hidhaa irraa isin baase habbaa saayidha likkinnaas gabbaalan kan inni gartee gaafa inni akkas jiru dubbii oobutu habbaas juwaar maamabbar ka inni jecha inni faan hin jenne jee kaadu ka godhe juwaar maamabbar jala deemee misxila osoo jalaa baasuuti bar war wayyaanii ka darbe bar juwaar maamadii galatan qabdani ummanni opiidiyoodha ummata isiniin baddoo opiidiyoo ni mootummaan biyya sani cuftu nu gartee numa buutan isinillee gartee numa buuteessan garuu opiidiyoo cufti keessa warra silxaarra jirtan takkalleen isiniin baddu quba qabaadha takkalleen isiniin baddu oromoon ammoo boochee kan hafte isinitti fakkaatin oromoon diyaaspooraan akka ajaa'ibaa baratee jira qabeenyaas ni qabna dandeettiis ni qabna humnaas ni qabna garuu opiidiyoo waliif keenya cufa keessanuu warri isin silxaarra jirtan arra gartee lururratti warra horrisu jirtu akka cuftunu takkatti isin beene waliif keenya cufa keessanuu oromoon akka jiru hin jirtu Latin da wule namanda dulu jira. Oromon gafa isi wallala kaysin kuba qabda sanimit. Oromon ala baratee jirti. Oromon beekumsa gaya arkatee jirti. Alatti beekumsa gaya qabdi. Qabeenya gaya qabdi. Humna gaya qabdi. Dandeettii gaya qabdi. Akkanatti isin naftu immoo garuu numa buutanii takkatti isin cufa keenya isin cufa keessanuu gartee isiniin battu. Warri amma laaggaju jiruu fi warri gartee ashqaabaatii harkana hojjetanii fi cufti keessanuu isiniin battu. Garuu waliif ta'e. Oromon numa bilisumti tanalaal firrafa Oromon abadan gabrummaa galatti numan jiran gabrummaan tun gartee ta'ammaan tanaatun tama carrashaati abadan Oromon gana gabrummaa gala jiraatee isinii bultii abadan hin jirtu ta'ammaan kan gartee maallaqa xiqqoo kakamtanii faan barsiisatanii si fakkaate tunis gartee hanqa temporariiti san booda gizee waan isin taate ni beeyti siinuu waan isin raafu fura jirtu siinuu ni beeyti tanaafu ummanni Oromoo gartee sagalee miidiyaa kana gubbaarra walii ta'uu dirqama nurra jira akka diaspora tidisa diaspora dalagaa jira garuu warri biyya keessa jirtan haa isin rashananii Oromoo haa amantii kiristaanaatis haa amantii ortodoksiitis gartee haa amantii gartee islaamaatis haa isin rashanii ummata kanaaf sagalee ta'uunii fi isinirra jirti nama biraatiin isinirra jirti isin cufa kana cufa biraa juwaar gartee sagalee nama isinii ta'ee gartee isin bira dhaabbachuu turerraa hadaraa teessan ummata kana sagalee ta'aa bira dhaabbadhaa gartee haa isin rashananii dhaqaatee achitti gartee jarri kun gartee qoonqoonyaan ilaa ammallee gartee mootummaan gartee furmaata ko godhuu qabuuf isin warra biyya keessa jiru ta diasporaan nurra dhiisa kun dalagaa teenya garuu ammoo isin ummanni Oromoodha warri miidiyaa kana gubbaa jirtan ummata kana cufaaf sagalee ta'uudha namni eega du'ee booda walii dubbachuu faayidaa qabdu eega du'aan walii waraqaa katabuun faayidaa qabdu eega du'aan gartee shurraaba isaanii uffatanii footoo isaanii hojii kaatan footoo isaanii hojii kaatan uummatan faayidaa qabdu namni osoo jiruu namaa du'a namni osoo jiruu namaa dhaabbata namni osoo jiruuti gartee namaa falmatee gartee bilisa nama baasa Oromoo mee Martin Luther King Jr kun miila laame arraan tan istirii addunyaa ta'ee ka jiru kuni akkamitti jiraatee yaadamee xiqqashu Rose Park jaani ta Ameerikaa keessa beekamtu dhagizee cufa gartee miidiyaa irratti haasa'amtuun maal irratti beekamtu taatee laala hawaasaaf duuba qabaachuun gartee arraan tan kana beekamtii isaanii kanneteeti Martin Luther King Jr arra addunyaa irra beekame mirga ilma namaatiif kadhaabbate katee kun akkamitti hidhamee jira tu'amee jira sigalee Oromoo hidhamuun umaan qabdu hidhamuun leenca jeenaa hidhamu garuu ammoo sagalee taatanii bira dhaabbatanii gaachana ta'uunii fi dirqama uummata Oromoo guutuuti dirqama keenya guutuu sagalee taatanii bira dhaabbachuudha Rose Park Ameerikaa tana kanatti beekamtuudha history day jaanitu guyyaa February keessa namni cuftu nu gartee history day nababaan maalirra dhuftee beeka uummata Oromoodha nuti ifin warra sittin dhalatiin farraan tana gartee isiin san gartee freedom nuuf kannitee jirtiin warra gartee gaafa gurraachi baasa gaba fuulduraan dhaabbanne guduraan teenya gaafa duduuba taa'usa gartee isiin tu'amtee isiin hidhamtee isiin gartee torchi godhamteeti arra bilisummaa nuuf kannitee arra mirgar kanneen nuti leen deemnee obbaadee galu jirraan kaasitee dhalatiin tanaaf Oromoo sagalee walii ta'uun dirqama
sagaleetaa fi ummata kana gartee eegasaan du'an eegasaan waa takka ta'an gartee footoo waliin ka'an boostu nu godhuu miti Oromoon jabeeffattee ciniinfattee gartee kulkaa bahuu qabdi hojii jijjiiruu qabdi Oromoon onnachuu qabdi Oromoon wanni sii hafeen jiru amata 150 gartee amata 150 ibduma deebisa siniin jee Oromoo isinii galuu qabdi Hacaaluu sin keessaa fuudhe beekaa keessan isin keessaa hidhe sanboodoo ummata doofaa gartee ummata mahayyii mita kan warra mataa isaanii dalenne if jala guureeti saaniin gartee loon jaanii kalalu ay jaanii kadhawu sanbichaa wali qabatee jiraan beekaa mana hidhaa jira beekaa cufti mana hidhaa jira beekaa san gartee warri sagalee ta'u warri gaachana ta'u warri bira dhaabbachuu danda'u nuufi isin Siyale namu dalagaa addaan baafatee gartee nama biraan barbaadin namu dalagaa addaan baafatee diyaaspoora akka diyaaspoora dhiisaa warri biyya keessa jiru finiinsaa qabsoo teessa finiinsaa qabsoon teessa nama booda duuba deebuu qabdi if dura deebuu qabdi booyaa oluunis nu ga'e gartee kun talaasii ta'uu qabdi tama carrashaa ta'uu qabdi tun Oromoon onnachuu qabdi abadan Oromoon gartee boochee galuu bichaa miti boochistee galuus qabdi gartee wanni booyaa oluuf hin jirtu boochistinee galuus qabaachuu qabna Oromoo wal bira dhaabbachuun dirqama nu ta'a jechuudha Tanaafuu Oromoo jabaadhaa namayyuu gartee wal cina dhaabbachuun dirqama keenya gartee eega namni tokko du'ee booda takkaan eega namni waa takka ta'ee booda dubbachaa ooluun faayidaa qabdi atis dirqama sirra jiruu dalagi warri miidiyaa kana gubbaa jirtan tuutara irratti waan kana godhaa isin ijaan tuutara irrattis poosti godhuu feesbuuk irrattis poosti godhuu addunyaa agarsiisu laaltanii gartatti gireen kan jayini isaanii meeqaan tamarraa du'e jarri kun gabbee boo'u jira ni boo'utti jiranii beeka ciniinfatanii hojii tagbaarii jijjiiru hojii deebisuudha hujii jijjiiruudha Oromoo onnadhu ila yoom ati nama gadi atis nama kasaanitti nama yoo wal qixa kanaaf onnachuun dirqama dhalaas taate dhiiraas taate onnadhaa namayyuu amma booda wanni eeggatanii jirtu tollinis hin jiru ummata kanarraa amata 150 duba simbilti jeemti waan barbaadu inni dalagu jira ati oo maal dirqama qabdu dalagu jirta waan sirra yerootis dalagu jirta namayyuu dirqama mataa kiyyaa bahuu qabanis akka intala Oromooti dirqamni kiyyaa maal sagalee ta'uu fi miidiyaa kana gubbaarra waan ani nalaalata Garte Hacaalus justice isa gaafachuun dirqama kiyya gizee cufa ammaa miti kalee miti boruu miti jeedhiisuun qabu gizee cufa waa'ee isaa maxxansuu danda'u tuutara irrattis gartee warra beelee jiru kana gartee gizee cufa maxxansuu danda'u addunyaa laalchisuu addunyaa hubachisiisu maaliif waan itti jiru addunyaan arku qabdi tanaafuu Oromoo namni wal bira dhaabbachuun isinitti himeetiin jira namayyuu peejii teessan irra gizee cufa maxxansaa sagalee ta'aaf gizee cufa sagalee ta'aaf Hacaalullee diinni isaan kan mul'atu gartee naafi isinii dhiibbaa godhuu danda'a yoo nuti dhiibbaan godhin namni biraa kan dhiibbaa godhuu danda'u hin jiru gartee warra mana hidhaa jiru kana gartee akka isaan gartee lubbuu isaanii nu baraaramtu namni baraaruu danda'u anaafi isinii namni biraa tokko hin jiru arra namayyuu garree jirra gartee namni Oromoo bira dhaabbate takka illee akka hin jirre garree nuutu bira dhaabbate malee namni kan tokko illee nu bira dhaabbatin garre cufa isaaniitu sabaa sablammootaas garre nuutu iyyuu tureef malee namni isaan nu iyyuu tun tirre eega juwaariidhaa ture hanqamta ka gartee nu bira dhaabbatanii hanqamta ka nu bira dhaabbatanii garree jirra garuu haa teessu gara haa nyaattu qaraatti Oromoon tanaafuu Oromoon onnadhooti Oromoo ati gartee onnachuu qabdi ilma Oromoodhaa kate dhalaata taates dirqama Oromummaa qabda waan miidiyaarra dalaguu qabda cufti keessanuu teessanii na wallaaluu bichaan faayidaa qabdu cufti nu onnachuu qabda ciniinfattee dalaguu qabda ummanni warri wayyaanidha qabbanatan wintara qabbanatan keessa Minisootaan keessaafu zero blowed hedduu isaa birra qabbanaa kana keessa ummanni salaam salfii boo jiran Waashintanii fi Jinni ati oo maaliif hin baane qabbanaan waan fadhaa ta'u maal ashagadhu cufti keessanuu gartee yaa'oo turre duraanuu qabbanti nuti nu hin deebistuun maaliif akka fedhetti illee taa'anii dhaabbachuu qabna ummata keenyaaf sagalee ta'uu qabna Oromoo horaa bulaa namu dirqama mataa isaa bahuu qaba moo garuu nama bira waa'ee guumiti ati maal godhuu jirta miidiyaa kee gubbaarratti feesbuuk kee gubbaarra maal godhuu jirta tuutara kee gubbaarra maal godhuu jirta sangaafi mataa keetiiti sigalee namuu tuutara ni qabdaniimi namuu banadhaa achirra namayyuu justice free Jawaar Mohammad free Baqqalee Garbaa free jettanii cufti isaaniitu gartee free gaafachuu kaanis kan du'eefis gartee free justice jettanii kaaniifis gartee feesbuuk irra gaafachuu namuu dirqama mataa isaa bahuu qaba Oromoo شفت خيسة نو مي بيجي تسمي نمو ديما بيجي نمو يو هريا كابتن شوف ديما لا لامي كده كسبر أورو بر غافي خيسة سجل شابر يرسم نتوم ما كونو جري نما هم تنسو أتمالي تزابيدا أو تو بي ده سبورتر تي بي بيوتاتي بلوك في كيس أقودا ما أعرف سين كيس أقوتي بلوك بدا في كيس أباسا بخمالي كانوا نسجل في فنتاني ونسي يقولوا تكلم نجرت أنا فورمو فورابولا والجنا هذا بنو ميديانيس
gartee sagalee uummata kanaaf isaa taanu gartee yoo dandeessan gartee uummata kanaas gartee Finfinnee keessa warri juusan sitti himaadhaani gartee uummata kana fedhan isaan haara shananii Oromoon dheetee sagalee uummata kanaaf ta'uu qabdiif bira dhaabbachuu qabdi uummata kana bira yoo bira dhaabbachuu baate gartee eegesaa waa ta'an takkallee isaanii nu bira dhaabbatin takkallee isaanii bira dhaabbatin isaanuu sin injaanii jiranii bar fafa guddaan bar jechisa warri mana hidhaarraa sagalee isin ergan gaafa nuti duune gartee nu dubbachuun nufi nu boonu nufi taariika nu katabuun bu'aa isin hin qabuu sin injaanii bar duuti tanarraa haftee ana moo garuu gisa takkas Oromoo ta'uu guyyaa fedduun gatta wallahi Oromoo ta'uu guyyaa fedduun gatta maaliif Oromoo taniin beeku taniin akkanaa tanaa miti Oromoo taniin an beeku gartee Oromoon gartee waliin kaatee waliin dhaabbatetti hin beeka ta'ammaatu wal bubuusi qoonqoo garaatiif jecha yaa Oromoo qoonqoo garaatii jecha xiqqimi yeroo temporary yeroo ammaan xiqqoo tanaa jecha gartee isin akkan wal bubuusuu kanaaf hedduun gadda namallee nu jechisiistanii jirtanii Oromoon duraa wal quba qabdi namni nuun jaa Oromoon wal jala yaatii nuun jaa namni akka Oromoodhaa strong hin jiru jaanii namni nuun proud ta'uu ture arra garuu akkana ta'uu keenyaaf hedduun gadda garuu ammoo keessaayis ni baanaan jabaannu ammoo waliin baana isinillee gartee jabaadhaa horaa bulaadhaa nageenyaa jiraadhaadhaa Oromoo uummata mana hidhaa jiru kana gartee namayyuu dirqama isaa bahuu qabdan media kana gubbat namayyuu dirqama isaa bahuu qabdan ijoolleen biyya keessa jirtu wartee hadaraa teessan internet cufuuf deeman qaceellotti firraayigaa warra biyya keessa jirtan qaceellotti ilmaan Oromoo namni taatan gartee osoo waan balleessine du'uun faayidaa nuun qabdi Oromoo amma booda du'uun dhaabbachuu qabdi jiraami atis boochisuu danda'uudha atis ajjeesuu danda'uudha maaliif du'aa ooluun faayidaan qabdu beek Oromoo gartee jirte gabbeetiin sagalee teeyyeetiin maaratee noo hin barbaachisu Oromoo atis eeggadhu firraa akkan isaa wal eeggatu akkan isaa foon eeggatu teessis kasi firraa eeggi nama cufa bitaa mirgaa kan kee eeggi bakara tokko bichaa miti bitaa mirgaa kan kee eenyu wajjiniin dhaabbadhaa eenyu na cinaa jiraa jaalaala Oromoo horaa bulaa nageenyaa jiraadhaa garaan keenya hedduu badee jira garaan keenya booyaa jira Oromoo garuu gaammoo at least jachi takka lama gartee waan bu'aa yoo uummata saba kiyyaa kanaaf fayyadame jechuudhaaf adas baay'ee malee garaan keenya eegee dalgalaa cuuf garaan keenya badee jira Kutanaaf Oromoo horaa bulaa nageenyaa jiraadhaa lammiitii wal cinaa dhaabbannu hadaraa teessan walxiqqeessuun faayidaan qabdu Oromoo wal cina dhaabbachuun negatiif keessa cuftu nu meemana keessa qollafaatti dhisa lubbuu namaatiif faristiidha sambichaarra fokus godha gartee warri negatiif nama gala katabuus gartee sammana keessa qollafadhu kaayadhu that's your opinion garuu ammoo fi ummata laayifii ummataatiif fartiidha warra gartee lubbuu isaanii gartee roorootar jirtu kana gartee qarree jirtu kanaatu fartiidha lubbuu namaa haa baraaru Oromoo lubbuu namaa baraaruu irratti wal cinaa dhaabbannu horaa bulaa nageenyaa jiraadhaa baay'ee obboleen kiyya